Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkartatti sana akka qabsanii jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii waaw har'a maashaallaa jedhee jira obboleettii keenya tokkoof meeshaan bite. Meeshaalee kanallee tokko isaatiin ilaaltanii meeshaaleen obboleettii keenya hin raaqwanne ka. Egaa hordoftoota koo biraan gahuu waan hin qabuuf akkasuma immoo obboleettiin keenyallee ilaaltee dadhabbii ishii akka itti boqattu kan jedhuufan viidiyoo irratti hojjedhee meeshaaleen ishii ganaadha. Meeshaalee mana guutuudha jechuudha ganaa bitama. Akkuma argaa jirtanii feermuuziin warqaammaa bakka tokkotti lamatu gurgurama. Jookiin warqaammaan burcuqqoo wajjiniin gurgurama siniin jechuun jaaladha. Akkuma argaa jirtan feermuuzii isa guddaa kan bulluqaa ta'uudha. Sinii biradistii abbaa torbaatidha warra daradarame ismaartii kan ta'e ka meeshaaleen kun hundi isaatu iyyuu siniin jechuun jaaladha. Akkuma argaa jirtan ka feermuuziidha kanan harkaan qabeetoo jiru akkasumas siniin hin jira burcuqqoowwan bishaanii jira jookiin kan bishaanii ni jira baay'ee birxii kan ta'e jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun jookidha kanan amma harkatti qabeetoo jiru jookii warqaammaa burcuqqoo wajjiniin jechuudha kan jiru burcuqqoo isaa tokko bichaan baasee meeshaalee gisee ba'e akka tasana jalaa hin gufanne jedheetoo jechuudha. Meeshaalee akkam fideen ala teessiseetan jechuudha kanan hojjedhee ganaa immoo meeshaaleen hoggaa wal gahee mana keessatti illee ganaan hunda isaatu akkuma argaa jirtan baay'een jaaladhee fi waan rakabootii jimlaayitii qabu kana jechuudha. Hababaa isa keessatti iyyuu baay'ee tokko waan natti toleef jaaladhee jechuudha. Ni jaalattan jedhee abdii qaba. Obboleettiin teenyallee ni jaalattee ni abdii qaba. Akkuma argaatan mandajaa isaa wanni kan hixaana yookaan xaarsitan warri immoo hixaana aarfanne isa qoraasuma irratti aarfattan qaba. Meeshaalee kana ammoo bootan ani biteedha jechuudha. Bootan bitee ganaan bitaa. Kana sahaaniiwwan jechuudha. Sahaaniiwwan kwaalitii ta'etu iyyuu jira ka. Aynata kana osoo hin ta'in jechuudha. Diizaayinii amma cinaatti argaa jirtan kana dimlaayitii sun kana isa akka laaltaniifan jechuudha. Kanan qabadheetoo dhufee ni jira aynata adda addaatiin kuni garuu baay'ee tokko waa asirra jiru kun hundi waa akka calaqqisu kana hunduyyuu ifaadha. Gaafa ifee nan ibsa gaafa meeshaalee isaa hundaa meetiraala guutee waliin ga'ee ibseetan isinitti argisiisa jechuudha. Ani waan ifaasaa kanatu hedduu natti toleetan jaaladheef jechuudha. Obboleettii teenya waa asirratti argaa jirtan kun diizaayinii isaatiin taa'ee jiru hundi isaatu iyyuu ni ifa. Akkas argatan sitti kan ixaanatti aarsanii asitti immoo kan jabanaa irra qoratan jechuudha. Meeshaalee ishii achitti immoo kan argaa jirtanii geexidhaaf teechi maandajaa ishii jechuudha. Meeshaalee baay'ee bareedaa ta'e warri xalamachuu barbaadan ta'e bilbilli kiyallee taambileelii gubbaarra sinifan taa'aa teechisaa akkasuma obboleettii teenya eebbisaa inni siniin jechuu jaaladha. Dhugaa warri viidiyoo kana laaltan eebbisaa fi nagaadhaan rabbiin itti galchee nagaadhaan itti boqattee dadhabbii ofii akka jaan argitu meeshaalee kana keessaa meeshaaleen ani biteef isa jidduu keessa jiru kanaadha fi isa qarqaratti aanetoo jiru kana jechuudha. Biradistii fi immoo kun immoo kan meeshaalee biiffeetii jechuudha. Kun hundi isaatiyyuu kanan ani bitee jechuudha. Meeshaalee kana asirratti hin argitan hundi isaatiyyuu isiniin jedha. Kana hundaayyuu immoo as keessatti waan dubbachuu qabu jiraate taanaan kabajamtoota hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa meeshaaleen ani bitu isiniin jedhee jira. Ismaartidha. Risiitii mataa isaa qaba. Tanaan durallee viidiyoo gubbaatti isin hojjedhee ture abbaadhaa risiitii kompiiliitii ta'e keessan ergeefii jira jechuudha. Maaliif namni kun gizee bitatu meeshaalee ismaartii ta'uusaa kan inni beekuun meeshaalee seera qabeessan seene jedhameetu beekamuun isaa risiitii biiroon itti gurguramu tokko jechuudha. Mataasaa of danda'e meeshaa mataasaa of danda'e risiitii hoggaa qabaate jechuudha. Kanaafuyyuu akka ishiin akka argaatoo jirtan meeshaalee kana harkatti qabadhee hirmata bashaadha. Isa karanaan jiru kana wajjiniin gurgurame jechuudha. Isa kan biiffeerra yookaan immoo gizee midhaan dhiyeessitan daradartanii ittiin dhiyeessitan kan biiffee kan ta'e isa kana wajjin kan bitamedha. Meeshaaleen kun baay'izawwee wajjin kan deemuun bitan maatii jechuudha. Faaraan taanufan maaliif kwaalitii akkuma sabni kamuyyuu naqqa'ee jiraatu nullee uummanni keenya maaliif baadiyyaa keessallee qonneen jiraatin. Akka amma fakkeenya biyyoota adii hoggaa laaltan qotee bulaan isaanii ismaartii ta'ee jiraata jechuudha. Nu yeroo baay'ee qotee bulaa kan jennu nuti immoo haa ta'u xiqqaatullee guddatullee lafa magaalaa jiraanna. Kanaafuyyuu ismaartii kan ta'e kan wajjin deemudha jechuudha. Meeshaalee kana hunda isaatu gaafa walitti dhufe viidiyoon isinii waraafa. Dhugaa amma ganaa meeshaaleen hafuu ijaa jiruuf garuu warri xalabachuu barbaadan xalabadhaa isiniin jechuufan viidiyoo kan irratti hojjedhee akka argaa jirta siniin warqaammadha. Sinii
jahaja sinii kudha lama jechuudha darzana lamaan bitee sinii akka argaa jirtan burcuqqoon bishaanii darzana lamaadha. Inni kun kun biradistiin gurguddaan kun abbaa torbaatidha ismaartii kan ta'edha. Akka argaa jirtan feermuuzii hundi isaatu jechuudha bakka meeshaaleen asitti argaa jirtan kun hundi isaatu hatta maktafaan dudda duuban hoggaa sanitti mul'atu ta'e jechuudha. Dandeessanii oliif fuutan maktafaadha warri xalabattan hoggaa jiraattan illee siniin jedha. Egaa kana fakkaata. Egaa meeshaalee kana ni jaalattan jedheen abdii qabaa aduu keessatti xiqqoo kan ka'e kaameeraan hoggaa wanni malee kwaalitii ta'ee mul'acha. Egaa kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha gatii isaa gaafachuun keessa hin oolu 42,000 fi birrii 63 itti bahe kanatti isiniin jechuu jaaladha. Risiitiin isaanii jira warri bitachuu barbaadanii risiitidhaan ragaa keessa wajjin ismaartii. Akka viidiyoon koo kana fakkaataa isiniin jechuun jaaladha. Qarshii isaa kun bartanii jirtanii aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Bilbilli kiyya taambileelii gubbaarra ta'a. Bitachuu xalabachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Waa meeshaalee dhugaa dubbachuu fi mudoo tokko kan hin qabneedhaan isiniin jedha. Gatiin isaa akka argaa jirtan gatii baay'ee nama gammachiisudha. Kanaafuu meeshaalee babbareedaa ta'an meeshaalee kwaalitii ta'an agarsiisan biraa gahuutti bakka